Hojiin misooma magaalaa Olancitee keessatti hojjetamaa jiru fayyadamummaa isaanii dabalee jiraachuu jiraattonni magaalatti dubbatan. Baay'ee nama jibbisiisaa, kosiin isaa, maal isaa wantoonni jiru jechuudha. Haalli waliigala isaa gaariin turre jechuudha. Amma garuu erga misoomni magaalaa jalqabeen booda keessattuu waa'ee koldarii wal qabatee baay'ee mijattuudha. Jijjiirama amma keessa jiru magaalaa keessatti misoomni adda addaa hojjetamaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gammachiisuu fi waan gaarii jira. Bulchiinsi magaalaa ijaaree sheedii kana waggaa inni nu kennu homaa hin qabnuyyuu amma gini deeggarsa argannee itti fayyadamaa jirra. Magaalli kun magaala baay'ee duubatti haftuu misoomaan kan dagatamte turte.